Atille cufadhu bullo atille cufadhu bullo atille cufadhu dabareen keetii miti amma deebii taasa'u jira. Deebii qofa deebii. Ani gaardii abumoo azina beeka qalbii kanaan jiru. Absolutely. Irriba kiyya dhabeemo daa kun subiif deemti. Waan jedhe deebii waaqayyoon tokkichi abbaa qofa kan jedhu dubbii Yesuus yoon sii fide ni fudhatta. Fidime ilaalla. Okay. Ati waaqayyoon tokkichi abbaa ilma afur qulqulluu kan jedhu naa fidda. Siifan fida haala akkamiitiin akka mul'atu. Haala sin jenna an kallattiidhaan jecha kallattii ila abbuu koo ila abbuu waan tokko sitti hima dhugaa dubbachuudhaaf. Matsaafni qulqulluu kiristaanaa haala ati barbaaddu ni miti kasii katabamu. Katabameera haala waaqni of agarsiisuu barbaadeen. Dhiyaateera isa sitti agarsiisa malee kana fidi ila kana fidi hojjette hogbarruu namni barreesse miti. Akkasiin siin fidu. Garuu maal naan jette fakkaate okay waaqni tokko isa natti agarsiisa naan jetta sitti agarsiisa waaqni akkamiin sadiin mul'ata tokko ta'e akkamiin sitti agarsiisa jenneen akka mul'ataan sin jenne waaqayyoon meeqa tokko moo lama moo sadii tokkichi san eenyu sin jedheem naan hin jenne tokkichi eenyu ilma hafuura qulqulluu fidi waan akkas jedhu fidi niin fudhadha ortodoksiin si ta'a kottu zafitrat tokko haga sadii afaan oromootiin dubbisi Nabas enyu Biraanu Nabas ifa moolin natti hin tolle onnon isa Biraan Zafitrat 1 እስከ 3 ድረስ Nabas nin qaba hojii ergamoota meeqa seera uumamaa seera uumamaa tokko 20 meeqa እስከ 3 kaan እስከ 3 seera uumamaa jedha okay waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaati uume yeroo tokko haga sanii naa dubbista erga sanii haasofne. Sii dubbisa qoy. An waan sirraa barbaade waaqayyoon meeqa sin jennaan tokko naan jette boo afaan Oromooti. Tokko naan jette. Miti. Tokko mi. Tokko itti san eenyu. Siin jedhem aboo Manfas Qidduus. Maaliif hin dubbifne? Ashi kinoo hin dubbifne la. Yeroo tokko abbuu koo. Waan sirraa barbaade. Sakanduma sadii waan no soddoma naa kennu. Qoy abbuu koo. Daqiiqa soddoma naa kennu. Daqiiqaan jedhee sagada ila በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እግዚአብሔር ካን ጀና ቀበል ከዛ ምድር ባዶ ነበረች ቆይ ሀገ ሰዲ አባዳ አባን ቶኮ ሞላ አቡ መናት ነደገ ይፈዱካ ማሊፍ ነነገ ይፈናቲ ዱጋ ማሊፍ በርባኒ ቦቆና ካና ሲጋራ ገጀዴሞ ማል ጀዳ ቆይ በእናትህ ኢላ ቀጥሎ ደግሞ ማን ፈርኖን ኮን አማሪፋ ኦሮሞን ቀባኒ ኦሮሞ ኑራዲስ አማሪፋ ኦሮሞን እንቀባ የእግዚአብሔር ዱብ ሲረኮን ቀቡ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፍፍ ነበር ጀዳ ኩን አፉ አማሪፋ ቤኩን ኢለ በረከት ኮቱካ ለጫርስ ያድመናን ፊጠማሉ አቡ ኢላ እከሲ ማል ጀዳ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ኩን ሞማሊ ሰገሊሳት ኒንካ አቲ ኦሮሞ ደግሞ አማራ ድሮ አቲ ኦሮሞ ደግሞ አማራ ነዳገ ይፈዱ Oromo Amar. Ano. Oromo. Maal Amar taasoo. Maal Oromo Amar natti taasoo. Rakkoon qabinni. Rakkoon qaba maaliati duratti Ingiliffa jechaan banturre maaliati Arabaan dubbistaa miti. Arabiffaa sittin jiran sittin dubbane takka Arabiffaa. Hoo kiristaana ta'u Oromo Amara kan jettu maalidha? Ati Arabaa miti Arabaa. Ingiliffaa sitti haasa'a. Lakki. Ingiliffaa sitti haasa'a. Lakki. By the way kuni doofummaadha. Okay nangarraasin Ingiliffaa sitti haasa'a. Ani loqodaan nama ani yoon manyaati miti ati arabifa dubbafcha araba culture araba jiracha asitti dhuftee oromoo dhofin araba khedis amarifa anin beeku amarifa an beekon laki wanno taime ila asbay me wanno diitate guddisa gurba kana abo me fanno kana basa asbay video diira akka mucaa kana be me diiratate gabbas me asbay ani ati gabbu wanni sam guddisa amana bani wanno sa guddis seero mama bas sifin banu if guddise kotta asbay kana amrakon ke beita asbay rakon ke rakon qabani amantaa fi saba walitti fidda amantaa fi loqoda walitti fidda ati immoo arabiffaan qara'aa turte baay'ee amma kan quraana laallee barsirriitti addaan baafanne na dhageeffadhu dhageessa ani dhage afaan meeqame oromiffaan beeka amaarifaati beeku amma barbaaddu kiswahili somaalee ati bar nama lafaa ta'uu kee kasi sirraa fudhadhaa kan wal dhageeffadha nama foonii ta'uu kee kan agarsiisu kanaam nama afuurati mitati
Goobasi. Deebii mee wal Yaa ilma dhageeffatan. yoonii manyaa obboleessa yoonii manyaa na dhaggeeffadhu. Ay waa'ee loqodaa taasaa mee yeroo kana amma waa'ee afuura taasaa jirra. Na Inni waan dhaggeeffadhu. Na ma dhaggeeffadhu. arabiffa qaraatee idmee kee Faanan beeku daddaa osoo hin jedhanii waatiin aloo Mee wal jala dubbachuun haa dhaabbatu. Jala dubbachuun haa dhaabbatu. Min ማለት ነው እድሜ ቻው ማል እድሜን ሲያገባበት እድሜ ቻው Ay abbo koila afaan akkana waan dubbattee fi dhugaan dubbattu godhi. Dhugaan si bira hin jirtu. Haala kanaatiin miti dhugaan kan jirtu. yeroo takka afaan beeku haasawisi hin jedhani afaan Ani beeku beeku afaan Amaariffaa. Ingiliffa jechaa ture. Ingiliffaan hojii haasawita. sila ingiliffa hin jedhani ila afaan mootiin itti haasawu yaama dubbi biraadhiis amansiis Arabiffa malee Ingiliffas nan haasa'a. Oromiffas nan haasa'a. Amaariffas nan haasa'a. abboo afaan zinjaroo yoo haasawuti yoo dandeesse zinjaroo yoo haasawu Ingiliffaan, let me choose. Okay, either I prefer rather than Amharic, I prefer English. Let's speak in English. I have the Bible in English. Let's talk in English. Chofe. Possible. Okay, let's go. We can go. Okay, I'm asking you. Is the By the way, father? wait, Is one the second, father? but they- No. okay, Let's Yada speak gan. in English. One talk. We don't want to speak in Ila Oromiffaa. dhaggeeffadha. No. Abbu We're nama gonna maal speak- agarsiisaa jira. No. Akka waan ila Let akka me waan speak in English. Ingiliffaaf Let me Amaariffa ask beekuun you. isaa Let me dhugaan ask isa you. bira jiru ta'aa jira. Let me Garuu itti ask fufna. you. Let me Let's ask go. you. You say you want to speak in English. I'm gonna ask you. Is the Father Open the Bible. the true God? I have the Bible. Open the Answer Bible. No, I'm not gonna open the Open Bible. the Bible. I'm asking you a question. Is the Father's only the true Open- God? Is the Father only true God? Yes, indeed. Give me the proof. The verse says that only the true God is only the Father. Open Okay, the give verse. me the verse. Give me the verse. This is Give me the the verse. fitrat. The fitrat. Open the fitrat. The fitrat. What is the fitrat? Open it. I don't even understand it. I'm not speaking Amharic. This look, Abdu. You say you speak You are English. the bro. liar, by Give the me way. the verse. You are Give the me liar. the verse. Give me the verse. You The know only prophet. that verse. You look. Liar. The prophet we are is not better talking- than you. We He are says not he don't know talking anything. about Look, the prophet. he don't we read. Are talking. Give me He the don't verse. write. He is better Give than me you. the verse. If you speak You are English. kidding, right? You are playing, give you know, me the verse. dirty game. Give me the Really? English. Give me the verse. No, bro. no, Abdu. Let me Give tell the you one verse. thing. You are Give playing me the dirty verse. game. Do you believe in God? Read whatever. Do you believe in Read God? the Bible. I told you the Afaan verse. kun naagalutu jiru afaan ati. Am Ingiliffaa miti kun Ingiliffaa caccabaa akka makiinaan warra kuttee Abdu, kanatti. dhagahi. Ati ila Give me waan the fedhe verse. afaan Ati tokkeete. jijjiirteef dhugaan si bira Akkanaan jirtu. jette. Baay'isee. Akkanaan jette. Amaariffaas ni beeka. Afaan Ingiliffaas ni beeka. jijjiirteef Arabiffaa qofaan baniin hin beeku jedhe. waan jette. Give me the Jedhii verse. Okay. bani. Okay. Give me the verse. Give me the verse. Doofa akkana kan hojii Give nama me the haasofte verse. kam. Give me the verse. Ingiliffaa. Now it's in English. Dhugaan Ingiliffaa. dhageessaa. English. In Ila English. Give me the verse. waan feete keessa seenuu dandeessa ila. You told me to open the Eenyu Bible. qamiisii haadhaa You keessa told seenuu me- dandeessa garuu you dhugaan told dhugaan. me- You told me to open the Bible. I did open the Bible. Here. I bane kuno. Bane. Give me the verse. Open the first chapter of Which the Bible. first chapter? What the book? Which You don't book? know? What is the name? You don't what know is the name of chapter? the book? What is the name of the You book? don't know the Give Genesis? me You don't know the verse. Genesis? Okay, Genesis what? You don't know the Genesis? The Genesis Which is the Genesis? first Which chapter one? of What number? the Okay. Bible. What is my question? You are the to one who says I What want to is- speak in English. What is my question to you, brother? Genesis. What is my Open question? What is my open question? Genesis I 1 asked to you a 3. minute ago. What did I Our ask you? language, why you speak English a lot of Hold on. time? Speak our Sister, language. just be patient. Let me ask No. you. What is You know, my he question want to hide you? himself, by the way. David, This is, you know, how David, the illiterate David, guys, this this, is you know, it, liars this is- are this is- speaking. This is. Abu, I will, Give- I can tell Bro, you, I can tell you the bro, truth. bro, Not only I'm from the ask- Bible, from Quran. Okay, Let's open it. Give me the verse. Open I'm it, please. asking you. Let I this did open. 2,800 people, let's see. 2,000. Let's see. Repeat again. Open it. Repeat again. What did you say? Open it. Open the What Bible. 2,000? What is 2,000? 2,800K. What is 2,000? What is 2,000? What is 2,000? What is that? What does that mean? Ila, dhageessa. Ila. Oh, now Nabiyyi you mixed keetis it. akkan ila. Now- Oh, Nabiyyi. Dubbachuun What is a danda'u. Nabiyyi? What is a Nabiyyi? Dhageessa. Ila. Give me the verse. Damn it. Dubbachuun Ask. You don't even know danda'u. nothing. You don't even speak in English, bro. You Baay'ee just- Ingiliffaan haasofteef, you giggling like- ila, dhugaan si bira hin jirtu siin jedheeraan. Ati dhaggeeffadhu. Abbuu ko. Ilma afaan Ijoollee Amaariffaa biraatti kana taphachuu beeku. dandeessa. Dhaggeeffadhu. Dhageessa. Lamaa Ijoollee akka biraatti keetti taphachuu kana. dandeessa. Na Lamaa. wajjin akkatti hin Boqon- taphatu.
waan mee bani haasaan isi bani sitti nagarsiisa sirraa waraabban kun sana bani sitti nagarsiisa ila matsaafa qulqulluu keenya saniin garan dhiisa akkas amma waan sin jedhu yaa haasofnu dhaggeeffadhu ilma yoonii manyaana dhaggeeffadhu yaa haasofnu dhugaa barbaadami bulloo ni haasofnaan dhiisaa mee sinis nama kana hunda qabattee sobdaati nama akka deemu toj deema quraana kee soba isan bantu kan keenya banteeti immoo akka namni hin dubbanne goota. Okay, waa si gaafadhu. Maal jechuudha mee? Ingiliffaan beeytu na dhaggeeffadhu. Ingiliffaan beeytu Ingiliffaas hin beeytu Oromiffaas hin beeytu ati si duraa baxabbaxamte hin baxabbaxamte yooni maan nyaatu akkanatti ni haasa afaan Oromoo waan si gaafadhu Waaqayyoon tokkichi eenyu siin jennaan abbaa ilma afura qulqulluu naan jette ragaa sannaa kanneenan seera uumamaa Oromiffa waan beekeef Ingiliffa waan beekeef miti kan jannatan galuu dhageessa kan gannati seennu afaan yaa soofne dhiiraa miti no is okay jiran namni jira maaloo gara kuma sadii tan argaa jira deemtoo deemna waan siin jedhe waan si gaafadhu Waaqayyoon meeqa kana achi badu amma ila nama kanatti sabasabdee akka soobadu kana achumatti tapha insomnian an insomnia ira videoon hattu an videoon beeta bar videoon yaa dubbannu jedhe nama sitti fidee atu kana kana dubbatu atubu ya ne boni bullo atubu mataan kesan waan si gaafadhe dhiiraa miti ati mee videoon bee gurbaa kiyya videoon dhiirummaa dhadhiisi dhugaadha miti beeyime videoon ati ila keeppi kana waan gooteef miti ila sitti agarsiisa waan jiru ati nama 200 qabattee kamitti isa miskiinticha dhengada dhufte miskiina bani jedhe maaloo nama 200 jira baay'ee si kadhachaa jira okay maaliin bana yaa ta'u homaara kun maaliin bana ila biliyoona dhageessa biliyoonni musliim nama biliyoona miti maaliin bana baay'ee doofumaa keessa jiru in agarre yoon nuusa maaliin bana amantaan sirrii ta'uu isaan hubanne baay'inaan miti jannata kan seennamu maaliin dhugaa baruudhaani dhugaan immoo qalloodha maaliin bana bani ulaan bana balbal bani sin jedhe kinoo amma bani sin jedhem ni dhufte ulaati yara jetta saraayin bana ol senta akkas jedhe qabban kana ila kana kinoo ustaazii keessan akkana ilaala maaliin bana ta'a malee tapha daa'imaa malee dhugaa irratti taa'ee dubbachuu danda'u namni matsaafa qulqulluu beeku dhufee dubbatu Sila gurba waa miti wahisi cinina jira miti walakkaa jirta khair bani ايش كلامك maal bana bani jecha مالك يا شيخ bani amma nagaan ni hasoita gobazi de gabofte yoo rufte maal gabakkata makadatu wataawwatte maal laftina gaabti namni kawla bani yoo ulaa jala jirani asii maskootaan dhufe moo isaan dhufe jellaalo jiraat bani jaafar maaliin bana wangeela bani jedhe bani ayyee ono bani okay bani firra tisa ye bani firra muti firra khas ani firra kha تزغبوفته يا تزغبوفته ناس بنمو مال فطرتين بيخو بليسو ان فطرتي امارا ده فطرتان بس جينيسيس فكيتي ان بيخو اوكي مصاف سيرا مال فين بنا بكس عيني دبس مال روموتين هاسوي توكو غسلينا بس هاسوي نفر مو دغينا مال توكو غسلينا بس مالين سيغافد واي مالف بكا كان توكو غسلينا بس إلا أشيت سكاسيت أغرسيسيلا مسافني كل توكو جدي هو بنامو ila abbaan ilmaa fi afurri qulqulluu jiraachuu isaa akkasumas biraanootis gabbuu bakka dhagaika waan sin maaliif gabbu'a sansin hin jenne agartanii miine abbu jechuun kana ina mucaa daqiiqa zinqaa zaala maji turre mucaa kabaja qabu ustaazii barsiisaa maali jedhanii amma si teechisan bani bar lakki akkatti ari'uudhanii nama akkatti ari'uudhanii dhugaan si mul'ata nama biraa hundanii lakki amma biraanullee baaste kitaaba baase maal godhe inni biraan hojjaa soo kitaaba si baase ati kitaaba banu jette ila ati kan dhokattu afaan oromoo afaan ingiliffa baay'eekatti muddamini maala abdi hasawi gurba waan si jedhe gaafii Morokoodhaan Ameerikaa yookaan Morokoodhaan maalii seenteet ingiliffa baratte malee maali nu asumatti baranna dhageessa caalaan haasaa biyya faran 1991 biyya Itoophiyaa 1991 Ahmad Diidami Jaazir atini undalan Nabiyyi Muhammad maalu fudemni isaa miti rakkoo mitiin dhamadame waan si na dhaggeeffatu afaan na dhaggeeffatu hamma na dhaggeeffatamu ni deema afaan hin beeku instrumentida abbuko ingiliffa baruun arabiffa baruun nama na dhaggeeffatu nama dhiira waaqaysooti nama dhiira waaqayso tokkooti nama dhiira waaqayso nama qaama saalaa qabu nama dhiira waaqayso nama qaama saalaa dubartii keessaan virgin keessa okay waa'ee Muhammad maa dhufu Muhammad jechuun san waaqaysaan hojjetame dubbata jinniitti dhufe
katabsiise. Ila Waaqayyo jiniitu dhufee Waaqayyo kan akkana godhu ture ofirri qulqulluu akkana deemu ture jala seenee tani biddilibsi jala seenee maaloo biddilibsi natti uffisa jedhee akkasi nama waaqessuun hojjaasawa Waaqayyo kan kee bar Seyxaanni kana godhu ture bal'aan gaararra geessu ture mana qulqullummaa gubbaa geessa Yerusalaam geessu ture guyyaa 40 Waaqayyo keetu gartee Seyxaanaan qoramuu ture bar Nabi Muhammadi Seyxaanni olii gad deemuu tureen bosona keessa akka jaalmarroo geesse Waaqayyo keetii bar kaajjesanii asirra baadhatanii haleeluyyaa biyyan sitti haa salphatu jedhanii awwaalanii biraa deeman Nabi Muhammadi moo Allaahadha san ni dagatte Waaqayyo keetii bar kan fannisan Waaqayyo keetii bar qaama saalaa irraa muran ni dagatte indagattanii isin jiran akkas akkana yoo rukkutaan malee hin taatu dhiifama jiran mata fayyaa hin qabne maqaa Abu Muaziin ayyeeme zafixaratti afaan Ingiliffaan beeka jedheeti shamaan siyaasa Ingiliffaa malee beekti Ingiliffaa Itoophiyaa nutti hin fidinaa asirra TikTok nurra cufamaa hin fidinaa Dakar good morning barsiisaa how are you hin jirtu waan akkasii faranjiin yoo ittiin haasa'etu wallaahi isin dhageessu afaan Itoophiyaa san fideetiin What? Maaluma sin jetti malee takka sin dhageessu. Kana makalee Amaariffaa baratu jiru itti fakkaatti jechuudha. Hin fidinaa nutti hin dubbatinaa asirratti Ingiliffaa Itoophiyaa san. Hin dubbatinaa please. Afaan Oromoo dubbachuu irra caala faranjii biratti. Okay, mee eenyu jira? User ta'a waan jettu user tun immoo si fuudha. Jirtu tun. User. Si fuu. Yeroof. Alaminesh. Asuu. Aye. Kamu bultan nagaa jirtani? Hin bulleen halkan na biraa za'a sagali akka Itoophiyaa. Anammoo asitti bakka hin jirutti ganama sa'a 9:54 bakka hojjetin jira. Kitaaba sii baasuu hin danda'u garuu waan asirratti dubbachaa jirtu irratti maal sitti fakkaate namni nama barsiisuu deemu tokko hin barsiifne. Hin aarullee arrabsoon agartaan afaanillee badaan dubbatu. Dhagayi. Ani nama Finfinnee keessatti dhalatee warra kiyya warra Arsiiti. Ana baadiyyaa dhalate. Anillee baadiyyaan akka kabajaarra qabdu ni beektaa? Magaalaan nama arrabsiti. Warri kiyya warra Arsiiti nama baay'ee dhaloonni kiyya Arsiidha nama baay'ee kabaja qabu. Anillee nama nama Arsii taatee kam kiristaana taata? Lafa achi qabna malee abbaan kiyya Finfinneetti dhalate. Eessaa dhuftan isin? Si komandoodhaati? Lakki si komandoo miti. Maali Arsii jettu? Warra Tuulamaati garuu. Biyyoolii dhuftan jechuudha. Warra Tuulamaati nuyi. Okay, ati kiristaana moo peente moo ortodoksii? Ani ortodoksiidha. Eenyu ortodoksii ta'e isin jedhe? Warra keessa ortodoksii. Kanaaf jechuun Waaqayyo wangeelli ortodoksii ta'e isin jedhe? Maal sitti fakkaate wangeelli ortodoksii amantii filattee seenta hin filatta. Hin filatta amantii. Dhagayi ani ijoolleen obboleettii xiyyaa Arsii keessa jiranii musliima. Ijoollee naateessu ijoollee teetis dhiisi obboleeyyan keetis qollaatis dhiisi waan jedhe ati ortodoksiidhaami? Eenyu ortodoksii ta'e isin jedhe wangeela irratti? Siin eenyu musliima ta'e siin jedhe? Quraanaan naan jedhe rabbii kiyyaan naan jedhe quraana irratti. Ragaa si kennu? Ani garuu si kennuu danda'u maaliif bakka hojjaatiin jira kitaaba waan takka naaf himta niin dubbisa. Ani quraana irratti suuraa 3ffaa lakkoofsa 19 irratti inna diina indala islaam amantiin dhugaadha amantiin fudhatama rabbii biratti qabdu islaamummaadha. Akkasuma suuraa 3ffaa آية 85 irratti ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين namni amantii karaa dhugaadhaa islaamummaan alatti amantii biraa kan barbaadu taate fuula rabbiititti guyyaa fiddiidhaa guyyaa xumuraasa rabbiin irraan qeebalu jedhe hongaawaadha. Teela kun quraana keessatti waa baay'ee dubbachaa jira isa moo akkam gootan gaa? Sansin gaafan amantii nagaa ati eenyu ortodoksii ta'e isin jedhe wangeela? Wangeela naan jedhe. Fiti wangeelli kan kee ortodoksii ta'e isin jedhe anillee niin taabas naafiti. Ati maal sitti fakkaate amma obboleessa kiyya? Ammaan na fakkaate. Dhagayi maal sitti fakkaate? Kan imagine amma waan ati godhaa jirtu. Amantii fi amantii wal lolchiisu malee wanta faayidaa wanta maal wal lolchiise? Maal sitti fakkaate?
bosona seeneetiin hin dadhabu. Walaani miti ka wanna ti dubbachuu qabdu waan seera. Ni lole man ni lole. Kitaaba baasi siin jedhanii Amaariffaan beeku. Maqaan kee gurbaan kote is gone leave him alone kote maqaan kee nyume dura. Ani Oromoofaas nan beeka Amaariffaas nan beeka. Maqaan kee ana Amaariffaas hin gaafanneen maqaan kee maqaan kiyya Saara. Saara ati kiristaanaa mi? Eenyu kiristaana ta'e isin jedhe? Kitaaba man rabbu man naan jedhe basmach yaa xammaqaachuu takattaa'ee aarguu jedhee jira. Ani silaa odoo mana kiyya jiraadhe waa baay'ee si baasa tureeyyuu amma guyyaa mana dheeyte kottu guyyaa mana dheeyte kottu guyyaa nan dhufa kanan durallee seeneen dura nan galchine baratte ati yoo mana jiru hunda nan galchite. Akkeettu manaan jira bumaas naan jedhi akus ni yaadadha har'a manaan jira. Maal sitti fakkaate ati amma waa'ni amma ati harka qabdaa luka qabdaa harka kee kun adda deemee waa hojjechuun jiru. Rabbillee akkas. Rabbiin maali? Rabbiin akkana damee qaba. Rabbiin damee adda addaa akkana. Kariin maal sitti fakkaate ati dhugaa ani amantii tokko nan kabaja amantii abbaa fe'e. Abboo hin kabaju sin amantii kee wani sirraatu keessi gaafadhe wani arrabse. Laa ati maal sitti fakkaate seexanni akkatti rarraasaa ture. Seexanni rarraasee maal godhere eenyu ka du'aa ka'ere maannoo maqaabirin qo. Aboo tunis akkuma masa finfinnee namni dhalate akkanatu iyya. Laki ni jedhani sa'aatii kiyyan fayyadamaa fani bar. Sa'a kee fayyadamtu akka reediyoo natti haasoo itti aduu hin dandeenyu akkas suuta waan jedhe. Kan aarta bar daftee aarta kan daftee waan aartu fi namni baay'atee namni dhugaa harkaa qabu tokko hin aaru obboleessa koo. Hin aarree baleetti tosoo wajjin haasaa jedhe fiifnarra olii cacca'u jirta waan jedhe Yesuus Kiristoos seexaanaan qoratame moo qoratame. Qoratamullee seexana geeta amlaakin Aboo qoratame takkaan qoratame naan jedhi. Qoratamullee humaa godhuu hin dandeenye kaa. Ina ree ofirraa malee hin danda'u seexanni isaa ari'u. Yesuus Kiristoos yoo mari'ee mitius seexanni fuudhee fiixee mana qulqullummaa gubbaa geesse moo geessine. Geessus humaa godhuu hin dandeenye kaa. Geesse moo geessine geesse naan jedhi. Geesse humaan goone gini. Nabi Muhammad achirra geesse moo Yesuus Waaqayyoo kee geesse. Majamara Nabi Muhammad Yesuus walitti fiduu hin dandeessu. Okay, ana hin fidu yaa kanaafuu Nabi Muhammad seexanni fuudhee gaara gubbaa mana qulqullummaa gubbaa olii gadi hin deemuun. Seexanni waa meeqa isa godhaa ture Nabi Muhammad Nabi Muhammad waaqaa miti bar. Waaqaa miti. Ati waaqa kee seexanni olii gadi deemanii bar. Deemuun homaa godhuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhu nabiyyi kamintu masqalii irra gisee oolu san maal jedhee kanarraa kana nu taalchisin seexaanni waaqayyoo kan kee mana qulqullummaa fiixee irra geesse moo geessin. Geesse maal godheree shi. Waaqayyoo kan kee seexaanni baateechi gubbaa geessee mi. Baateen geesse ofumaaf nu barsiisadha. Inni barsiisaa keenya barsiisuuf addunyaa kanarra dhufe. Waaqayyoon seexaana olii ganni deema waaqayyoon. J'ai pas compris. Excuse-moi, j'arrive. Excuse-moi. Ok. Mais eenyu jedhe yeroo saniif ati mee ofirraatti dhiisi. Gaafa mana dhayite kottu. Dhiifama sa'aatiin keenyatti ga'e yoo mana kee yeroo gaafa mana dhayite kottu abshir Saara. Siifu. Raafatiin na laali sirriitti. Akkami si beekan haadha manaa kiyyaa yoo dhufte man beeku as keessaa. Ok. No, ani suuraa kiyya hin jijjiiru. Nama akkana suuraa hedduu qaba. Suuraa keetii kun. No. Suuraa Yesuus immoo keeti kun. Akkasii qottee ma suuraa kiyya naan jetti suuraa Yesuus suuraa kiyyatte. Mana akkana tan as beeka. Hayyee siifu. Allah ajaa'iba. Siifu hin jirtu tanis raftee amma ganamaan maadaamin sin dhiiftu deem. Rabbi si abaasu. Alamineesh. Jirtu. Nagaa jirtu. Fayyaati. Nagaa. Qoy gurbaa kana niin deebisa. Ammaas ijaa kana mee qoy. Afaan saada ban qabu. Dhiiruma tartiibaa sooti ortodoksii keessaan argine bar. Asiin deebisaanii iyyita. Gaafii takka deebisuu hin dandeenye. Waan ani gaafadhu. Ergadhu jedhime. Iyyee kuteeme.
Okay, eenyu Suudii kana galchaa Suudii galchaa. Alaminesh kiristaanaati. Protestante. Protestaantii. Peenxeemi. Wangeela ni amantaa? Mana mana. Dhugaa. Dhugaa.